Baga gara YouTube kootiitti hundumti keessan nagaan dhuftanii jedha. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatanii YouTube kana subscribe gochuudhaan barnoota saayikooloojii afaan Oromoodhaan waliin barannu. Barnoota saayikooloojii mata duree adda addaa irratti waan barsiisuu fi hirmaannaa guddaa gochuullee ni dandeessu. Har'a kanan irratti dubbachuu barbaadu mata duree dagachuu yookiis irraanfachuu afaan Ingiliffaan forgetting kan jennudha. Yeroo ammaa kanatti rakkoon hawaasa keenyaa inni guddaan rakkoo irraanfachuu yookiis forgetting kanaadha, dagachuudha. Namni keessumaa yeroo ammaa kana information overload waan ta'eef yookiis information baay'ee garmalee waan itti baay'atuuf odeeffannoo waan baay'ateef namni yeroo baay'ee yeroo ammaa kanatti waa dagachuu baay'isaa jira, waa irraanfachuu baay'isaa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee irraanfachuu kanarratti waa muraasa dubbannee achumaan immoo irraanfachuu kana immoo akkamitti hir'isuu akka dandeenyullee asumaan waliin baranna, na waliin turaan isiniin jedha. Viidiyoo kanallee laayik gochuu hin dagatinaa. Dagachuu jedha mata dureen keenya. Akkuma argaa jirtan kana piikchariin kun kan inni argisiisu waa irraanfachuudha. Kan inni argisiisu jechuudha. Mallattoo gaaffiitu mataarra jira. Asirraallee barannaa jechuudha. Akkasuma kana namni yeroo baay'ee samii keessa ol ilaalaa waan dubbachuu barbaade sana deebi'ee waan irraanfatuufi jechuudha. Akka kanatti yeroon waa dagatu jira jechuudha. Namni irraanfachuun kun rakkoo isa guddaa ta'ee jira yeroo ammaa kanatti jechuudha. Rakkoon waa irraanfachuu rakkoo keessumaa dargaggootaa ta'ee jira, namoota adda addaa ta'ee jira. Inni kaan bilbila isaa irraanfata, inni kaan akkasuma furtuu kan konkolaataa, kan waajjiraa, kan manaa yeroo inni irraanfatee gatu argina jechuudha. Rakkoo guddaa atattamaan furmaata barbaaduudha wanti kun waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u irraanfachuun saayikooloojii keessatti dagachuun maal wajjin wal qabata yeroo baay'ee yoo jettanii odeeffannoodhaa fi yaadannoo agarsiisa dagachuun jechuudha. Odeeffannoo tokko kan namni nutti himes ta'ee namni kan biraa nutti hime maal gochuudha? Dagachuu akkasumallee waan yaadachuu qabnu tokko irraanfachuu jechuudha. Kanaaf dagachuun maal gochuu danda'a? Dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Namarratti illee jechuudha dhiibbaa fiduu danda'a. Dagachuun waan tokko informationii tokko odeeffannoo tokko wanta yaadachuu qabnu tokko yaadachuu dadhabuu gochuu dadhabuu jechuudha. Hiikisaa ka'umsa dagachuu yookiis dagachuun kunii eessaa dhufaa kan jedhamu ilaallaa jechuudha. Akka saayikooloojiin jedhu saayikooloojii keessatti dagachuun maaliif akka uumamu wantoonnii fi tiyooriiwwan hedduutu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf tiyooriiwwan tokko tokko yaadawwan tokko tokko jiru. Inni jalqabaa giddu seenummaa kan jedhamu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Giddu seenummaa jechuun namni kan inni waan tokko dagatu odeeffannoon kan biraa tokko yookiis informationiin kan biraa tokko odeeffannoo biraa wajjin yeroo wal dorgoman jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Yaadonni lama sammuu keenya keessa yaadonni baay'atanii sammuu keenya keessa gaafa seenan maal nu godhuu? Yaadonni adda addaa gaafa wal dorgoman sammuu keenya keessatti wal dorgomanii akka dagannu nu godhu jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Giddu seenummaa jenna. Inni biraa immoo manca'uudha. Inni lammaffaa manca'uudha. Manca'uu jechuun informationiin baduu jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade? Dagachuun kan uumamu akka manca'uu kanaatti maayinni yeroo umuriin dabalaa deemu akkasumallee barri dabalaa deemu informationiin maal ta'aa deema? Badaa deema, irraanfachaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf wanta waggaa 5 duraa, wanta waggaa 10 duraa, wanta waggaa 15 duraa har'a hin yaadannu. Sababni isaa informationiin haaraan odeeffannoon haaraa bakka bu'aa waan deemuufi isa darbee manca'aa deema, feedaa deema jechuudha. Sammuu keenya keessaa suuta badaa deema jechuudha. Inni kuni akka nuyi dagannu yookiis ka'umsa dagachuu ta'uu danda'a jechuudha. Manca'uu yookiis umuriin dabalaa deemuudhaanii yeroon darbaa deemuudhaanii informationii tokko dagachuu dandeenya jechuudha. Inni kunillee baay'ee wanta murteessaadha. Wanta baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaanii retrieval failure kan jedhamu jira. Kana jechuuni odeeffannoo kuusne tokko deebisnee yaadachuu dadhabu. Wanta kanaan dura keenye tokko fakkeenyaaf informationii jalqabaa stored ta'a sammuu keenya keessatti iddoo tokkotti kuufama. Informationii sana sassaabnee iddoo tokko keenya isaa booda immoo achii fuunee itti fayyadamuu dadhabuu jechuudha. Innaa kun immoo rakkoo miimoorii irraa kan dhufuudha. Rakkoo miimoorii keenyaa irraa kan dhufuudha jechuudha. Miimoorii keenya irraati
kan dhufuudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuni informationii adda addaa miimoorii mataa keenyaa keessatti maal goonaa kuusna yookiis seef goonaa jechuudha. Achi keessaatii fuunee itti fayyadamna. Isa kuusne sana fakkeenyaaf achi keessaa fuunee itti fayyadamna. Fakkeenyaaf barataan tokko dubbisee informationii sana kuufatee sokkaa jechuudha. Gaafa qormaatarra dhaqee taa'u informationii kuufate sana deebisee maal godha isa sammuu keessatti seef godhee qayyabate sana achi keessaa baasee itti fayyadama. Inni kuni deebisnee itti fayyadamuu jechuudha. Retrieval kan jennu sanaa jechuudha. Barataan kuni achi keessaa baasee deebisee yaadatee qormaatan hojjetu taanaan retrieval failure yookiis deebisee yaadachuu dadhabeeraa jechuudha. Rakkoon kanaallee ni jira. Rakkoo deebisanii yaadachuu waan keenya tokko deebisnee fuudhuu dadhabuu waan namni nutti hime tokko dandeettii deebisnee achi keessaa baasnee itti fayyadamuudha. Inni kun maal godhaa? Akka nuyi wanta sana dagannu godhaa jechuudha. Inni kan biraan maalidhaa? Dhiibbaa dagannaa yookiis maal ilaalla irra guddeessaa? Miidhaa dagannaa ilaallaa jechuudha. Maal fakkeenyaaf irraanfachuun kun forgetting kun miidhaa qabu moo hin qabu? Irraanfachuun miidhaan dagachuun waa tokko dagachuun waa tokko irraanfachuun miidhaa qaba moo hin qabu? Isa kana walii wajjin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa dhiibbaan dagannaa rakkoo barachuudha. Fakkeenyaaf beekumsi yookiis dandeettiin duraanii baduu danda'a jechuudha. Sababa sanarraa kan ka'e jechuudha. Maalni dhiibbaa dagannaa yookiis wanti kanaan dura rakkoo barachuu in daganna yoo ta'e barnoota keenya irratti maal uumuu danda'a? Dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Barnoota nuyi barannu keessatti dhiibbaan uumamuu danda'a jechuudha. Barnoota keenya irratti rakkoo uumuu danda'a. Fakkeenyaaf barattoonni hedduun qabxii galmeessuu kan dadhaban, waa kan irraanfatan, akka isaan yaadan ta'uu kan danda'u maalirraa kan ka'edha. Waan baratan tokko waan dagataniif akkasumallee waan dubbisan tokko waan dagataniifidha jechuudha. Dhiibbaan guddaa kun kan isaan irra ga'u barattoonni yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf barnoota keenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa. Inni lammaffaanii murtee kennuu irratti jechuudha. Murteessuu amma namoonni hedduun waa murteessuu hin rakkatu. Ofii isaanii waa tokko murteessani. Nama gaafatu waa tokko hojjechuuf nama mariisisu, obbolaa mariisisu, maatii mariisisu, ollaa mariisisu, barsiisaa mariisisu, hiriyaa isaanii mariisisu, waa tokko fi maal gochuu hin danda'anii murteessuu hin danda'anii jechuudha. Murteessanii maaliin godhanii yeroo baay'ee rakkinni isaanii inni guddaan ofii isaanii fi decision making hin qaban. Murtoo hin qaban. Murtoo mataa isaanii kennuu hin danda'ani. Kun immoo maal nu argisa? Fakkeenyaaf waa dagachuun ofii keenyaa waa tokkollee akka nuyi murteessine nu taasisaa jechuudha. Inni biraan rakkoo wal quunnamtiiti. Fakkeenyaaf maqaa namaa dagachuu guyyaa yookiin odeeffannoo barbaachisaa dagachuun walitti dhufeenya namoota wajjin qabnu addaan kutuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko maqaa namaa sirriitti hin qabatan. Maqaa namaarra gaafatu deebisanii maal jedhu? Namoonni tokko tokko maal godhu? Maqaa namaa sirriitti hin qabatanii har'a maqaa si gaafatu, bor maqaa si gaafatu, iftaanillee maqaa si gaafatu, bakka si jibbisiisa amallee akkasii. Kanaaf nama sanallee deebite akkatti jibbitu godha jechuudha. Kanaaf maal nu godha jechuudha? Dagachuun maqaa namaa dagachuun, maqaa guyyaa dagachuun, odeeffannoo barbaachisaa ta'e wanta namni nutti hime waajjira keessatti bakka hojii adda addaa keessatti wanta namni ati hojjechuu qabda jedhee sitti hime odeeffannoo barbaachisaa informationii barbaachisaa irraanfachuun walitti dhufeenyatti namoota wajjin qabdu addaan kutaa jechuudha. Kun beekamaadha. Inni arfaffaanii oomishtummaa hir'isuudha. Oomishtummaa hir'isuu jechuun wanta hojjechuu qabnu wanta gochuu qabnu akka nu hin goone nu godha jechuudha. Hojii fakkeenyaaf wantoota adda addaa keessatti oomishtummaa keenya irratti dhiibbaa geessisa. Hin irraanfatta waan ta'eef waan hojjechuu qabdu silaatii hin dagatta. Waan baay'ee hojjechuu karoorsitee yaaddee sababa dagannaaf yookiis irraanfannaadhaaf waan sana yerootti dagachuu dadhabduu ni jira jechuudha. Inni kun miidhaadha malee faayidaa tokko illee hin qabu jechuudha. Inni kun miidhaa maalirraa dhufuudha? Dagannaadhaan dhufuudha jechuudha. Dandeettii yaadachuu keenya maaltu miidha? Isa kana ilaalla. Dandeettii yaadachuu keenya maaltu miidha? Tokkoffaa dandeettii keenyaadha. Waa yaadachuu, waa akka nuyi yaadanne kan nu godhu fakkeenyaaf maaltu miidha sana yoo jettanii dandeettii keenyatu miidha jechuudha. Hagam waa tokko qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf dandeettiin keenya illee murteessaadha. Waa tokko yaadachuudhaa fi wanti bu'uura ta'e maa'inni waa tokko yaadachuudhaa fi dagannaa kanarraa irraanfannaa kanarraa bilisa ta'uudhaa fi dandeettiin keenya murteessaadha jechuudha.
hagam waa qabachuu dandeenya. Hagam miimoorii sammuu keenyaa keessatti waa kuusuu dandeenya. Inni kun baay'ee murteessa. Lammaffaa fayyummaadha. Waa tokko yaadachuudhaaf fayyaa ta'uun murteessaadha. Namni fayyaa hin taane fayyummaa hin qabne dhiphina keessa jiru waan kamiyyuu yaadachuu hin danda'u. Waa tokko yaadachuudhaaf maaltu murteessaadha yoo jettanii fayyummaan keenyaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaa umuriidha. Umuriin baay'ee bu'uura jechuudha. Umuriin namaa gaafa dabalaa deemu dandeettii waa irraanfachuu keenyaallee duukaa dabalaa deema jechuudha. Namni tokko umuriin isaa hagama dabalaa deemu waa irraanfachuu dabalaa deema jechuudha. Amma yoo teessan ilaaltan gara ijoolleedha kan waa sirriitti yaadatu, waa kan hin irraanfanne, waa lafa hin buusne ijoolleedha. Namni guddaa waa yaadatu, bakka irraanfachaa deema jechuudha. Umuriin keenya gaafa dabalu akka nuyi dagannu kan nu taasisu keessaa tokko umuriin keenya dabalaa deemuudha jechuudha. Umuriin kee gaafa dabalaa deemu waa irraanfachaa deemtaa jechuudha. Dandeettiin keenya, fayyummaan keenya, umuriin keenya inni arfaffaa bilchina keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan ciccimaa ta'ee fi waan xaxamaa ta'e tokko gaafa yaadachuun baay'ee ulfaata. Waan xaxamaa ta'e, waan iccitii ta'e, waan nama rakkisu tokko yaadachuun sitti ulfaata. Sana yaadachuun maal si gaafata yeroo baay'ee yoo ta'e bilchina sammuu si gaafata jechuudha. Sammuun keenya maal ta'uu qaba? Bilchaachuu qaba. Bilchina sammuu qabna yoo ta'e, bilchinni sammuu yoo jiraate maal ta'uu dandeenya jechuudha? Waa tokko akka salphaatti yaadachuu dandeenya jechuudha. Bilchinni sammuu baay'ee murteessaadha jechuu barbaadanii bilchina sammuu nu gaafata waa tokko yaadachuudhaaf jechuudha. Fedhii illee nu gaafata waa tokko yaadachuudhaaf. Amma namoonni tokko gaafati waa itti himtu sin dhaggeeffatan. Gaafati akkas godhi waa hojjedhu jettu fedhii hin qaban. Fedhii waan hin qabneef sin dhaggeeffatanii jechuudha. Sin dhaggeeffatan bakka. Maal hin qaban waan ta'eef fedhii waan hin qabneef sin dhaggeeffatan. Fedhiin akka nu waa yaadannu nu godhaa jechuudha. Namoonni fedhii qaban baay'ee yaadachuu fi barachuu danda'u. Baay'ee barachuu danda'u, baay'ee yaadachuu danda'u. Namoonni akkamii? Namoonni maal qaban? Namoonni fedhii qaban baay'ee yaadachuu fi barachuu danda'u jechuudha. Kanaaf wanti baay'ee murteessaa maalidha? Maal gochuutu nurra jiraata? Fedhii qabaachuun dandeettii yaadachuu keenyaa ni dabalaa jechuudha. Amma dhumarratti wantan kaasuu barbaadu tooftaalee dagachuu hir'isnuuf gargaaran. Fakkeenyaaf tooftaa akkamii fayyadamnee forgeetingii kana hir'isuu dandeenya? Isa waan nu dagachiisu kana, waan nu irraanfachiisu kana, akka nu irraanfannu nu godhu kana tooftaa akkamii fayyadamneetuti dagachuu kana hir'isuu dandeenya kan jedhamu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Akkamitti dagachuu kana hir'isuu dandeenya? Dagachuu kana akkamitti hir'isuu dandeenya? Akkamitti namni tokko dagannaa kana hir'isuu danda'a? Tokkoffaan mallattoolee nu yaadachiisan fayyadamuudha. Mallattoo nu yaadachiisu tokko fayyadamuun odeeffannoon suni akka nuyi tursinu nu godha jechuudha. Mallattoo nu yaadachiisan fayyadamuudha. Yoo fakkeenyaaf waan tokko iddoo tokko keenya mallattoo wayii bira kaa'uudha. Mallattoo sana gaafa arginu waan sana yaadanna waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko elektirikii manarratti gaafa hidhu fakkii daanjar jedhu sana yookiis balaafamaadha, balaa qaba jedhu sana gaafa achirratti argitu waa'ee maalii yaadatta jechuudha. Mallattoo sana gaafa argitu waa'ee elektirikii yaadattaa jechuudha. Elektirikii sana yoo kutte, yoo xutte akkasiin miidhu yaadatta waan ta'eef akkuma kana mallattoo nu yaadachiisan mana keessatti fayyadamuu yookiis piikcharii bira kaa'uu yookiis waa tokko biratti hojjechuu yookiis amma fakkeenya waa tokko yaadachuu yoo barbaanne iskiriinii moobaayilii keenyaarra kaa'uu. Waan yaadachuu barbaaddu tokko, waan har'a hojjechuu barbaadde tokko iskiriinii moobaayilii kee irra yoo keesse gaafa moobaayilii kee bantu ni yaadattaa jechuudha. Iskiriinii laaptooppii keetirra yoo keesse ni yaadattaa jechuudha. Wanta irraanfachuu hin barbaanne tokko mallattoo fayyadamuun baay'ee bu'uura. Akka hin irraanfanne nu godha jechuudha. Milikkitaaf illee jenna yookiis mallattoodhaaf illee akkas mallattoo siifa ta'u, milikkita siifa ta'u jenna si'a tokko. Milikkita fayyadamuu yookiis mallattoo fayyadamuun waan tokko akka nu yaadannu nu gargaaraa jechuudha. Akka nu yaadannu baay'ee nu gargaara mallattoo fayyadamuun jechuudha. Inni jalqabaa mallattoo fayyadamnaa jechuudha. Inni lammaffaa yaadannoo qabachuudha. Yaadannoo qabachuu. Odeeffannoo barreessuu. Fakkeenyaaf har'a kanan hojjedha abaloo jinnaasaa yoo jette yaadannoo qabadhu. Yaadannoo yoo barreessite, yaadannoo irratti yoo seef goote, yaadannoo sanarraa akka salphaatti maal gochuu dandeenya?
akka salphaatti yaadachuu dandeenya jechuudha. Namoonni baay'een yaadannoo qabatu. Maaliif yaadannoo qabatu? Yoo yaadannoon qabattu ta'e irraanfatta waan ta'eef jechuudha. Waan mastaawushaa isaanii irratti namoonni irratti yaadannoo qabatan irratti babarreeffatu. Hin barreessita. Fakkeenyaaf namoonni suuqii nagada yoo ilaaltan liqa gaafa namaa kennanii liqii gaafa namaa kennan maqaa kee dabtarii irratti qabatu barreessu. Yoo akkasitti dhiisanii yoom akkasii kennee guyyaa gaafa yoomii akkasii kennee fakkeenyaaf immoo meeqa akka fudhatte maal akka fudhatte irraanfata waan ta'eef yaadannoo barreeffata. Yaadannoo barreeffachuun irraanfachuu hir'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf odeeffannoo inni sadaffaanii irra deddeebi'uu addaan fageenya qabu fayyadamuu jechuudha. Irra deddeebiidha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'uu qabna. Gaafa irra deddeebi'amu waan tokko ni yaadatamaa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollonni amala kana fayyadamu. Maatiin deemi sukkaara bitii yoo ittiin jedhanii suuqiidhaa dhaqi sukkaara bitii kottu yookiin samunaa bitii kottu yoo ittiin jedhan ijoolleen aga suuqii gaanitti samunaa sukkaara jecha irra deddeebi'anii deemu. Riheersaal jedhaman kun repetition irra deddeebi'uu jechuudha. Irra deddeebiin waan tokko akka nu yaadannu gargaara jechuudha. Barattoonnis amala kana fayyadamu waan tokko gaafa dubbisan irra deddeebi'anii gaafa dubbisan waan sun sii galaa deema gaafa irra deddeebitu waan sun maal si ta'a jechuudha. Sii gala sii qabamaa jechuudha. Gaafa irra deddeebinu waa tokko akka nuyi sirriitti yaadannu nu gargaaraa jechuudha. Irra deddeebi'uun akka nuyi waa tokko yaadannuu fi baay'ee nu gargaara kana fayyadamuu qabnaa jechuudha. Inni arfaffaan barachuu fi dubbisuudha. Miimoorii sammuu keenyaaf baay'ee murteessaa kan ta'e yeroo hundumaa barachuu yeroo hundumaa dubbisuudha. Kun maal godhaa? Dandeettii keenya guddisaa deema. Dandeettii waa yaadachuu, dandeettii waa qabachuu keenya dabalaa deema jechuudha. Yeroo baay'ee dhaloonni ammaa keessumaati akkuma naannoo keenyaatti fudhatan biyya keenyaatti fudhatanii namoonni baay'een hin dubbisan. Namoonni kitaaba hin bituu bitanii kaa'u. Akkasuma kitaaba hin bituu baatanii deemu malee hin dubbisan. Mana keessa kitaaba hedduu jira garuu hin dubbisan. Dubbisuunii fi akkasuma barnoota adda addaa barachuun keessuma barnoota akka xiinsammuu, barnoota akka saayikooloojii barachuun faayidaa guddaadha kan inni nuuf qabu jechuudha. Faayidaa guddaa nuuf qabaa jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraata? Dubbisuu qabnaa, irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Barachuu fi dubbisuun miimoorii sammuu keenyaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka kanatti maal godha jechuudha? Murteessaadha jechuudha. Inni shanaffaan ogeessa saayikooloojii illee dubbisuu haasofsiisuun jechuudha. Ogeessa xiinsammuu warra ta'an maal gochuu qabna nuuni jechuudha. Dubbisuu qabna, irraa waa barachuu qabna jechuudha. Hojii keenya karooraan dalaguudha. Inni dhumaa jechuudha waa yaadachuu. Hojii keenya karooraan dalaguudha. Iskeejulii mataa keenyaa qabaachuudha. 1-2 jennee hirree hojii keenyaa karooraan iskeejulii mataa keenyaa baasnee yoo irratti kan hojjennu yoo ta'e dagachuu haala kanaan hambisuu dandeenya. Viidiyoowwan kana fakkaatan argachuudhaaf illee notifikashinii olii guutaa ammallee subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina, comment gochuun dagatina. Naaf galatooma. Ani barsiisaa Ifaan jedhama. Barsiisaa saayikooloojii yookiis xiinsammuudha. Hundi keessan illee naaf jiraadha. Galatooma.